Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota kabajamtoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanala keenya hundi keessanuu bakkuma jirtanitti egaa salaamtaan teenya ta'uun irraa buqqaatti haa geessuun charagaa deemee dhufee jira. Har'a asirratti wanni isiniif dhaamu dhufnee faa'izaan hani qabdee manatti mana isii geessuudhaan kan isiniif dhaamu dhufne jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha faayizaan halee jechuudha hani qabdeeti jirti garuu erga isiin hani qabdi jechuudha ibsaan kana duras na bira jira maaliif akka qabdee isinuu yaaduu dandeessan. Eewa gamanumaanuu nuti amma isin hani qabdeedhaan haniin anaa obboleettiitii waan ta'eef isaaf jaalalleedha beekee isin ibsaan nu harka jira yoo isin hani qabdis hani baqqaala irratti erginee isii waa bitachuu deemtu baqqaala irra qabdee namatti gootee jechuudha mana geessitee mana keessaa amma mana isii jirtini isin akkuma ana gootisa yoo ni fife kanii fi hani gootu taate gocha san karaa raawwatu taate kilooroksiin obaaftee dabbaa gaazaa faana bantee kaan hin dubbanne gootee hanillee akkas gootu taate bakka jechuun nutis ibsaa irratti gocha ajaa'ibaa raawwannaa jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha tana dura jechuudha ibsaan ani ibsaan tana dura na biratti hidhamee na bira taa'uun anaaf faayidaa hin qabdu turte. Garuu immoo ammaan tana na biratti hidhamee taa'uun jechuudha akka inni iska isiin faayidaa naaf qabduun godha. Kana jechuun maali? Isinis baguma hani qabdee qabuun isiidhaa eega qabdee gartee nama lammaffaadha qabdee jechuudha yeroo kanatti isiin. Firoonni qabdee dabbaa gaazaa itti bantee akka inni hafuura baafanna jechuudha. Funyaanitti namni jechuudha tuubboo funyaanitti afaanii funyaanni nama suuqee akka inni hafuura baafachuu hin dandeenyetti kilooroksii nama obaasaadha. Kilooroksiin hangam takka hafuurri jechuudha akka ati baafachuu hin dandeenye hafuura si gabaabsiti. Akkas godhaadhaa amma ammaan tana miyyoo qabu jechuun maal jechuudha. Ani isaan barbaadeetiin kan manatti itti dhaqe isaanii na barbaadee manatti nan dhufe. Eewa akkasumatti jechuudha akkas manatti itti dhufanii kazaa jechuun miccoo qabdee mana keessa jirti. Amma ibsaa jechuun nuti gocha akkasii tan irra raawwachuun nuti kan dhiiraa hungaraa jabaannee akkasitti irratti raawwanne. Isin tajaajila obboleessa qabdu ana akkasitti jechuu agartee kilooroksiin obaaftee mataa hundaan sirraatee bakka waa hedduun irra raawwattee jechuudha. Akkasumaanuu ani ibsa irraan hin kafadde jee hin yaadne bakka jechuun gocha biraa irratti raawwanne jechuudha. Sanii amma isin deebitee obboleettii qabdeen garuutu akka isin obboleettii qabdeen illee ani waan biraatillee akkas jeenii itti himuu hin barbaanne yoo tolaan gadhiifte haa gadhiiftu yookaan immoo jaarsi nu harka jiranis kan ta'e akka keenyatti wallachiifna jechuudha. Asirratti immoo tana haniin jechuun ani namni ija takka biyyeen taphatu jette Oromoo. Hogguu akkasii jechuun haniin anaaf jechuudha nama qaaliidha. Nama rakkishaati miti. Viidiyoo nuti eeggadda piraankii isin irra daleessan laalanii garuu immoo waan akkanaa isii qabdee isirra dalaguun kuni waan hin taane. Maaliif jechuu barbaada? Jechuun amma isiin agartee nuti amma yeroo duraatii fi isaa waliin nu jala dhaabbadhaa inni fi dhaabbachuu dandeenye ibsaanis faayidaanis waa'ee jaarsaa jaartii raajuu fi faayii hedduu seenanii akkamitti irra jaalataa namarra fiddaa maal jechuudha. Kanumaan nu jala dhaabbadhaa inni. Annaa malee waan biraatiin miti ammallee nu jala dhaabbachuu dandeenye miiciyoo ammallee inni jaalallee isaa haaree jechuudha. Hani akkuma beekamu ni beekanii isii fuudhanii bakka qabanii mana keessaan jiran jechuudha. Saniin ani amma isaan qabuu isaaniitiif ani kophaatti bakka yaadee hedduu takka cinqamee jechuudha. Yoo raajuun fala beekee bakka mala haadha'uu jeetiin isa bira dhufeen jechuudha. Amma asirratti jechuudha haniin hidhamtee anis calji'ee hanii fi mana keessa taa'u miti. Maaliif wanni hin taa'uuf man jirre. Wanni irra taa'us hin jirti jechuudha. Maaliif namni ati jaalatte namni gartee jireenya keessatti jechuudha nagasiif kannu salaam immisat yaan amaarri jechuudha nama gartee jireenya keessatti nagasiif kanne siif kannu dhabdee ati immoo jireenya kiyya nagayaan jettee jireenya kiyya kophaa ta'ee gaggeeffachuu hin dandeessu. Kana jechuun faayidaan achiisii garaa gubaadhaa ani immoo asitti ciiseen bulu yookaan immoo ibsaan akka gartee calji'ee na biratti duraan harkan mana dukkanaa keessatti hidhamee malee miilaan xiqqishoo miilaan dhahee malee ani isa uuman goonee jechuudha. Amma immoo garuu hidhaan isa hidhe jechuudha akka isiin faayidaa naaf qabdu akka isiin bu'aa naaf qabdu jechuudha akkasiin godhee isa agarsiisu ta'a. Eewwa ati fakkeenya gooteefi malee amma jechuun lubbuu isaa hin baafne jechuun nuti amma lubbuu isaa baasuun nuuf faayidaa hin qabu jechuudhaa fi dhiifnee ni beekte jechuun miila dhoyitee fakkeenya gootee jechuun fakkeenya akka fudhatu. Waan akkasiitii jechuun nuti gocha biraa irra raawwachuu hin barbaanneeni
san booda amma isaan gocha kana ammas dibanii hanii qabanii jechuun jiraadha. Kana booda nuti amma isarratti waan biraa irraa raawwachuu ni dandeenya jechuudha. Waan micoo nu jalaa qabanii nu jalaa dhaabbachuu ni dandeenya. Amma asirratti jalqaba irraa jechuudha ibsaadhaan faayoo gargaaruudhaaf faayoo obboleettii isaatii miti faayoo waliin beekan. Tamam akka nama Oromoo tokkotti yookaan akka nama gartee saba tokkotti gargaaruun bira dhaabbachuu waan jiraate garuu immoo akkasirra anaafisii gidduutti mashaakila tahee yookaan anaafisii gidduutti waan hin taane uumuurra dhalaa jala deema jedhee sibiilaan na barbaadurra akkatti anaafi faayoo walitti aaramnee nagaya walitti buufnu nagayaan buufnu yoo yaade inni ilma dheeraati gaariidha ture. Haa ta'u malee sanni lengoon sanbira dabreetii guyyaa kaan jechuudha sababa faayoon qajeelchite jechuudha. Inni jechuudha waan inni naa qabu hin beekan. Kanaafuu ana harka jiraachuudhaaf hedduu takkaan galateeffadha. Na harka hangammaan tanaa osoo fi inni na harkaa bahee hanii qabanii naara. Amma immoo ibsaan sababa firoo qabaniif miilaan dhabe. Tamam. Arra immoo sababa gartee hanii qabdeef faayisaan arra immoo haaraba itti suuqeetiin jechuudha ibiddaan ifa itti suuqeetiin isa gurguuta. Fuula isaa gartee fuula biroo jijjiiruu ta'a. Ani isa ajjeesuun anaaf faayidaan qabdu waan ta'eef. Haa ilmoo guddifatu jechuudha malee nuti ajjeesuun nuti ulfaatee osoo hin ta'in abbaa ilmaaniitii haa guddifatu jechuudhaa fi jechuudha jaartummaan isaatillee isa kana agartee haa nu jala dhaabbattuu fi innaa bakka dhaabbachuu diddeeti gizee gamanaan dhifne gamanaan dhufti nuti immoo isii dirani haanii baasuufillee nuti yeroo fudhatu garuutu isii biraallee gumta kan mana bira dhaabbanne baasuu dandeenya akka hundattuu garuu isiin abbaa manaa isii kan yoo jaalattu haa yaadduuf taate micoo nagayaan haa gadhiiftu. Sani achi immoo gocha biraa irra raawwachuu dandeenya jechuudha ibsaa. Nuti jechuun ibsaa irratti kana dura jechuudha ibsaa xiqqoo dhodhooyneeti jechuudha. Hogguu nuti nyaata quubsine hogguu nuti nyaachifnee quubsine afaaniin arraba firaa daddabe. Qonqoo irraa xiqqeessine. Qonqoo hogguuniif qonqoon garaa gahuu diddee qonqumaa hin nyaadhu jechuudha. Hin nyaadhu jennaan sababa sanarra dhukkubee xiqqoo mana duraan itti hiine sanirraa naaf firuun jijjiirre mana birootti. Mana jijjiirreef. Asirratti immoo tana nuti firoo maaliif ibsaa wanni hineefis sababa inni gartee sibiilaan ana jechuun arraan tana silaa fuula keessan dura taa'ee naasoo ture. Akka inni yaadisanii jechuudha. Makiinaan inni an kireessine inni siin fuusisanaan jenne inni na fuusisu hin deemu ani isaan na fuusisu hin jenneen. Tamam abbaa kiyya ta'e yookaan obboleessa kiyya ta'e maaliif isa fuusisee ablee dadhaabee waan dadhaabee dhugaadha jaartiirra fuutee tamam ani kana hunda inni waduu jechuudha maaliif akka ta'e hin beekamne jechuudha sababa san irratti akka inni baru jechuudha isa kan hidhe amma immoo if baruu didee jecha tokkorra wal dinee jechuudha naaf hangam mattanaatti wanni isaan qabee taa'uun jiru jaartii ta'e bilbilii jaartiin ta'e nun barbaadin namaanis nun barbaadin waa'ee keenyaas hin dubbatin hafi nu jala jenneeti dhiifne jechuudha faaya akkuma gartan ani unkaan gartee isiin na dubbachuu isii onlaayinii irraa akka isiin dubbita kan goone gabbuuseetiin jira. Caan godheetiin dhabamsiisee jira jechuudha. Maaliif ana wajjin mashaakila dadhabdeeti akkaan agartee nama akkam ta'e na gartee jirti isiin. Faayizaan immoo ammallee nan barre nama akkam akkaan ta'e yaa'iidhaan akkaan agartee nama akkam yaa'ii qabu. Maaliif waan nan beekneef hangammaan tanaa akkanatti bubbisaa jirti. Bubbeen isiin buuftu sana bubbeen isiin kaaftutuni isuma fuutee samittiin kututeessi. Eewwaa gamanumaanu faayizaan eega taa'uu dittis nuti bakka faayiza irratti gocha jechuun nuti waan dhiira waan ta'eef nurraa beektee gocha silaa keessiin kiloroksiin obaaftee dabbaa nabbantee bakka agartee mi'a fuula calna gootee bakka miidhaa sanarra gaggeessitee anillee bakka agartee jaarsisee irratti raawwachuu ni danda'a jechuudha. Garuu isiin dhalaa taatee ana obboleessa dhiiraa yoo qabaatte anarratti waan akkasii raawwatu jechuudha. Naasi san hunda irraanfatteeti gartee rifeensa hundaan siraa deettee abdiidhaan bakka maal na gootee jecha foqoo turte. Gocha akkasii yoonii fi hanii fi hani irratti gochuun jiraatu taate raawwachuu jiraatte nutis ibsaa irratti ni raawwannaa jechuudha waan akkanaa. Garuu nuti gamanumaanu dhiiraa innillee dhiira beekee wanni akkanaa nurraa hin eegamu jechuudhaa fi bakka isa bakka xiqqishoo qusachuu jira nyaatallee taa'anii jira gizee nyaata taa'aniinis hin nyaadhufaa maal maal jechuu jira beekee. Nuti garuutu ilmaan qaba haa guddifatu bakka agartee ilmaan kun booda qophatti irraa furre jechuu fi faayidaan fakkeenya haa godhatu jechuu fi xiqqishoo qusachuu jira jechuudha. Fakkeenya godhu jiraaf isiin kanumaa fakkeenya furachuu diddeeti nu jalaa dhaabbachuu diddee jechuudha.
Amma asirratti jechuudha faayizaan osoo dhiifin hin qabsoo qabuu dhiiftee nama gartee akkami gaasiin faayizaan raajuu wajjin hin qabsoo qaban nama gartee fitteera dhaabbatee yookaan qarreera dhaabbatee haifiifuu darbamuudhaaf beekadhu qarreera dhaabbatu siin darba jiru. Nama gartee qabuudhaaf isa darbuudhaaf deemu sani qarri ittiin darba jiru jechuudha. Takka anaafisii waliin buuna anammoo anaafisii waliin buusuun ta'e akkasii jechuun ani irraa fagoon jira. Garuu immoo qarree tanarraa yoo kan itti deebisuu dandeessu ta'e haa itti deebiftu. Leelloo maali hani hangarse hani yoo isin gallakkisu ta'e hani ibsaa gadi lakkise. Yoo san ta'uu baatu ta'e jechuudha ibsaan harka jira. Likkittiin guggubee tamam kaara baatti dhaabii viidiyoo waraabee jechuudha siif fida. Tamam akkasii jechuudha. Ati immoo hojii teetti jiratta itti fufii guyyaa lama sadii natti fudhattu. Akka sheexaanaatti si biraan bahe hanillee sarkaa fuudhutaa garuu immoo barbaachisaa taanaan sillee daawwisuu dandeenya ilmaan kee nagaan guddifattuu irra si wayyaadha. Yoo nu jala dhaabbachuu diddee jechuudha. Garuu ati dalaadhaan nuti nurraa hin bareedu waan ta'eefis akkanas si jala dhaabbachuu jirraan. Ati ibsaa kee baqqaa jechuun gocha ati achii hani irratti raawwattu nutis ibsaa raawwachuu dandeenya. Joonnii fi karaa nagayaatiin hani gadhiiftu taate raajuun ibsaa siif gadhiisaa jechuudha. Aramma jechuudha asirratti jechuudha dhugumatti hanga firoo isin achi guggubdee achi jechuudha dabbaa gaazaatti bandee hafuura qalliftee nyaataaf dhugaatii dhoorkitee uggunni qoonqoo jee kilooroksii obaasaadha. Uggunni bishaan jee hafuura dhoorkuudhaaf dabbaa gaazaa afaanii funyaan itti bantee hafuura kutaadha akka isin kootee sanitti an ibsaa godhuu wallaale. Garuu immoo haa if baru haa hidhamu haa jechuun bakka uumata karnaaf inni ol dibaa jira. Itti bibbilii jaartee ittiin galaambisiidha. Abadan innis morma asii miti asiin neqqaltan ja'a. Nuti immoo nama asii miti asiin gannama qaluu miti. Maaliif isa akkas godhuun barbaanne. Oromummaa sana haa beeku jenneeti. Isa wallaalee jira taanaan immoo qaluun fagoodha. Tagartee karaa baguutti dhaabanii takkitti qaamni hollatee ifiifuu ni himaa miti ni hima. Jechuun nuti bakka hedduu takka garaa laafummaa irraa beekte garaa laafnaa sanii fi bakka gocha badii takka irratti raawwanne karaa baay'ee dhaabuuf maal godhu kanaaf nuuf qallaali. Sanii garaa laafummaa kan jahan laaleetii waa takka nan godhane jechuudhaaf faabjii hin dawwaluu maal jiru jira beekte jechuun nuti akka silaa jaartiin isaa nagoottisanii ani isa irraa hin kafalan malee garuutu ibsaa nuti beekte akkasii baafnu yoo feete hani nuuf gadhiisii siin jenna faayidaa. Akkasiiti egaa jechuun kana dura nuti jechuudha irmijjaa yookaan maal jedhanii tarkaanfii irratti hin furan nuti ibsaa. Tarkaanfii irratti hin furan garuu immoo waan ati hani gootu laalleeti tarkaanfii ajaa'ibaa irraa furan. Qadabuun isin jirti beekadhu qadabaa tokko arraba inni dubbachuu hin deessan gabbaasee yoo qadabde asii miti. Anuma asirratti jechuudha hidhaamsiin inni isii qabu. Ani ibsaan jechuudha makiinaan kireeffadde irratti intalaan jaalalli irratti sanna jala baasuu fi sibiila nadhaabee qabee jechuudha. Ati immoo hani maal si gootee qabdi. Moo ta intalaan jaaladhe ta duraan na jalaa baaftan siifi faayoo inni walii galtanii baaftan tamaamu maal tofee. Amma wanni takka taate jaalatiin jechuudhaaf qabdammoo wayis dhimma biraa tokko amma jechuudha. Waan nu hima yoommoo waan birootiif ka qabdan ta'e jechuun yoo dhimma kaa ibsa waan biraatiif taate nutti himaadha yoo ka ibsaatiif taate ibsaan gocha akkasirraa wannaan qabneen malee waan biraatiif ati waan adii qabdeef nuuf himi jechuudha. Nuuf himi. Waan nuti illee ni baranna. Nuti illee tana deebisaa barbaanna. Maaliif hani immoo waan tana sirraa quban qabdu. Ana jaalate isin na jaalate jaalala jechuun jaalalanii jechuun namni tokko abbaan fedhe wal jaalatumaa dhagaan an fedhu dhagaa yaaddu muka yaaddu hin ta'u waan hin fedhe mirga guutuun qaba jechuudha. Isin wanni isii galchee hin jiru waa'ee xiyya keessaa dhaabbadhu alaa jambi yoo taate gaarii dhigeetii yaadaa jechuudha. Gamanumaanuu akka viidiyoo tana faayidaa bira geessuuf sheer godhaati faayidaa biraan gaa yoo dhaabbattee nu jala dhaabbatu yookaan immoo achi gochaati hanirra raawwatu ibsaarra raawwannaa jechuudha. Nuti ibsa ammaan tana jechuudha harabaan gubuun ni jirti. Tana booda jechuudha nuti waan ati hani irra dalaguudhaaf deemtu maaliif waan ati hani irra dalaguus harkaati jirra yoo ati gallakkiftee jirta. Gallakkisuu baannaan
karaa bal'aa jiru wal geenya saniif kana jechuu barbaada waan hordofaniif hedduu galatoomaa waan Gama namaanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. salaamu alaikum.